Kaaba Itoophiyaatti waraanni gama sadii ka'uudhaaf qophiin xumuramee sodaachisaa fi yaaddoo uumuun mul'ate. Kaaba Itoophiyaa, Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti lolli Itiyoo Eertiraa hidhattoota biyya keessaa Faannoo fi TPLF dabalatu ka'uuf haalli jiru sodaachisaa ta'uu himame. Odeeffannoo waraanaa Kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru ilaalchisee bal'ina oduu lammii miidiyaatiin qopheessineeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu. Jarraa ammoo odeeffannoo waraana Kaaba Itoophiyaatti jalqabuuf haala sodaachisaa uumaa jiran ilaalchisee bal'ina oduutiin kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga dhuma odeeffannoo teenyaatti nu hordofaa naafirratiin. Kaaba Itoophiyaatti waraanni gama sadii qophiin xumuramee sodaachisaa fi yaaddoo uumuun mul'ate. Kaaba Itoophiyaa, Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti lolli Itiyoo Eertiraadha hidhattoota biyya keessaa Faannoo fi TPLF dabalatu ka'uuf haalli jiru sodaachisaa ta'uu himame. Dhiyeenya kana waldhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas mootummaa federaalaa fi TPLF jidduu ture hammaachaa dhufuun walitti bu'iinsi sodaatamaa ture jalqabuuf sagalee qawwee qofa eegaa jiraachuun dhagahame. Walitti bu'iinsi mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti haaromfame eega jalqabee torbee lama yoo lakkoofsisu. Walitti bu'iinsi kana kan jalqabdes TPLF kana haaromsites TPLF ta'uu ishiiti. Wayyaaneen eega waraanni Kaaba Itoophiyaa lubbuu namoota hedduu galaafatee waliigaltee Piriitooriyaatiin dhaabbate. Waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra hin oolle jechuudhaan waggaa lama oliif mootummaa federaalaa mormuu itti fufan. TPLF mootummaa federaalaa mormuun alatti illee garaagarummaa siyaasaa jidduutti mul'achuun keessoo isitti waldhabdee uumameen qoqqoodinsi jabaan mul'ateetu jira. Qoqqoodinsa hooggantoota TPLF jidduutti uumame kun ilaalcha siyaasaa hawaasa Tigraay kan jijjiire hoggaa ta'u yeroo ammaa tana TPLF iddoo lama sadiitti waliiruudhaan gareen mootummaa federaalaa deeggaraa, gareen ammoo mootummaa federaalaa mormaa, gareenis nagaa malee wal waraansi akka hin uumamneef garee falmitu ta'uun ibsameetu jira. Haa ta'uti malee gareen durataa TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el deeggartuu fi bulchiinsi yeroo dhaadachaa ammaa mootummaa federaalaa mormuu kan itti fufan hoggaa ta'u kunis sababa waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra hin oolle jedhuu fi buqqaatonni qe'ee isaaniitti haa deebi'uu jedhuun mootummaa federaalaa himachuu fi mormaa jiraachuun itti fufe. TPLF mootummaan federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa cabse jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa fi gamtaa Awurooppaatti himachuu kan itti fufan hoggaa ta'u waggaa tokko keessatti TPLF xalayaa himannaa mootummaa federaalaa fudhata akka gara barreessaa mootummoota gamtoomanii Antiinoo Guuteresitti erguun ibsame. Haa ta'uti malee mootummaan federaalaatis gara ministeera dhimma alaa Dr. Gedeon Ximootiyoosiin xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreessan TPLF mootummaa Shaabiyaa wajjin hariiroo uumuudhaan gocha gantummaatti hirmaachuu fi mootummaan Eertiraa ammoo hidhattoota biyya keessaa humnoota Faannoo fi TPLF deeggaruudhaan daangaa Itoophiyaa cabsuudhaan lolarratti hirmaachaa jiraachuu himachuun ni yaadatama. Haala kanaan mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa TPLF fi mootummaa federaalaa walimannaa fi waldhabdee isaan jidduu jiru finiinsuudhaan amma qarqara waraanaa gubbaa gahuun yaaddoo gaafa Afrikaa ta'uu itti fufan. Waldhabdeen Itoophiyaa, Eertiraa fi TPLF kun gara waraanatti kan ce'e eega ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Gedeon Ximootiyoos ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalah Mohammadiif xalayaa barreessuudhaan Eertiraan waraana isii daangaa Itoophiyaa cabsuun Tigraay galchitee hatattamaan akka baaftu gaafateen booda hoggaa ta'u akeekkachiisa Itoophiyaan Eertiraaf ergite kana hordofuudhaan Eertiraan deebii kenniteen dubbiin Itoophiyaa tun hedduu isii aarsuu himuudhaan gochi akkanaa waldhabdee isaan jidduu jiru itti qabsiisa malee himannaa fudhatama qabu miti jechuudhaan Itoophiyaan sababa barbaaddee waraana buufata galaanaatiif waraana banuuf jechuudhaan Eertiraanis Itoophiyaa deebistee akeekkachiisuun ni yaadatama. Ibsa kana hordofuun gareen TPLFtis ibsa baafteen carraa mootummaa federaalaa waliin mari'achuuf qaban carraa dhumaati jechuudhaan mootummaa federaalaa dafee waliigaltee Piriitooriyaa hojiitti ni kutaanan gocha mootummaa kun gara walitti bu'iinsa duraan tureetti nu oofaa jechuudhaan mootummaa federaalaa akeekkachiisuun ni yaadatama. Haala kana keessatti walga'iin gamtaa Afrikaa 39ffaan magaalaa Finfinneetti taa'amte irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan fedhii hulaa galaanaa argachuuf qabdu kan hin jijjiirree fi fedhii hulaa galaanaa haala baay'ina uummataatii fi guddina biyyaa jiddu galeeffate kan gaafatame ta'uu ibsuudhaan Itoophiyaan karra galaanaa karaa nagaa ta'een argachuuf ejjennoo kan hin jijjiirre ta'uu ibsee jira. Kana malees ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawaa waltajjii gamtaa Afrikaa 39 irratti taasiseen Itoophiyaan karaa qaqqabeessaa fi seera qabeessa ta'een uummanni miiliyoona 130 ol buufata galaanarraa fayyadamoo akka taariif malee abbaa biyyummaa biyyoota birootti yookaan lantaa biyyaalessaa biyya takkaa tuquuf akka hin ta'in hubachiisuudhaan gamtaan Afrikaa Itoophiyaan karaa nagaatiin buufata galaanaa akka argattuuf tumsuu akka qabanis gaafatee jira. Ministeerri muummee dubbii tana akka dubbate bakka ministeerri muummee biyya Xaaliyaanii Giorgia Meloni fi barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antiinoo Guuteres jiranitti kan dubbate hoggaa ta'u Antiinoo Guuteres walga'ii gamtaa Afrikaa irratti kan hirmaateef waldhabdee Itiyoo Eertiraa fi TPLF jidduu jiru laaluuf kan dhufe hoggaa ta'u Dr. Abiy Antiinoo Guuteres waliin marii taasiseen ejjennoo buufata
buufata galaana irratti qabu hubachiisee jira. Dhiyeenya pirezidaantiin biyya Turkii Rasiib Xayyib Erdogan daawwannaa isaa Itoophiyaatti taasiseen ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad waliin marii kan taasise yoo ta'u dhimma misoomaa fi hariiroo daldalaa irratti marii taasisuudhaan nageenya gaafa Afrikaa irrattis marii taasisanii jiru. Marii pirezidaantii Turkii Rasiib Xayyib Erdogan waliin taasisan irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad ejjennoo buufata galaanaa argachuuf qabu Xayyib Erdogan kan hubachiise yoo ta'u ibsa waloo kennaniin Itoophiyaan buufata galaanaa karaa abbaa biyyummaa qaama biroo hin tuqneen argachuu akka qabdus ibsanii jiru. Haa ta'uutii malee daawwannaa pirezidaantii Turkii Itoophiyaatti taasisan booda haalli waraanaa kaaba Itoophiyaatti mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa mootummaa federaalaa fi TPLF hammaatee itti fufuun waraanni gama sadii TPLF fi mootummaa federaalaa wajjin mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti jalqabuuf qarqara dhumaarra gahuun mul'atee jira. walitti bu'insa kaaba Itoophiyaatti jalqabuuf waraanni gama sadii gara kaaba Itoophiyaatti walgaa jiruun waraanni wayyaanee lakkoofsaan guddaate kallattii afuriin gara daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay tantaate Walqaayititti dhiyaachaa jiraachuun gabaafame. Naannoowwan bobbaa waraanaa fi sochii waraanaa olaanaatti mul'ate inni guddaan gara daangaa lafa Walqaayitii yoo ta'u Walqaayiti gama kibbaatiin waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa hoggaa qabatu waraanni Eertiraatii fi TPLF bakka addaa takka zawwee jaamu qubataniif of eeggannoodhaan loltoota isaanii qopheessuun ajaja eeggachaa jiraachuu himame. Akka gabaasaleen Andafaata Miidiyaa fi FPN gabaasanitti humni waraana TPLF kaleessa irraa eegalee loltoota isiitii fi meeshaalee ulfaatoo gara Walqaayititti dhiyeessuudhaan kallattii sadii irraa eegalee soso'aa jiraachuun ibsame. TPLF Salaamoy, Shiree fi Shiraaroo irraa loltoota fi meeshaa waraanaa hedduu gara Walqaayitti sossoosaa kan jiru hoggaa ta'u taankii fi meeshaa waraanaa fageenya dheeraa dhukkaafamuu danda'u fe'uudhaan sochiirra jiraachuun ibsamee jira. Waraanni Eertiraa daangaa Haajir irratti meeshaa waraanaa fi loltoota gurguddoo bobbaasaa kan jiru hoggaa ta'u waraanni Itoophiyaa humna dabalataa kibba Itoophiyaa fi Wallagga keessaa baasuudhaan gara kaaba Itoophiyaa fe'aa jiraachuun gabaafame. Jiraattonni kutaalee biyyattii adda addaa naannoo humni federaalaa buufatee ture dhiisanii deemuu isaanii gabaasanii jiru. Jijjiiramni bobbaa humna raayyaa ittisa biyyaa kun wallabdee naannoo Tigraay keessatti deemaa jiruun wal sibsiisuudhaan gara kaaba biyyattiitti deebi'ee kan bobbaafame yoo ta'u jiraattonni naannoo kibba Itoophiyaa godina Gardullaa aanaa Daraashee fi naannoo Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfiiloodhaa waraanni Itoophiyaa kaambii isaanitti dhiyoo jiru dhiisanii deemuun bakka tokko tokkotti duwwaa dhiisanii deemuun yaaddoo nageenyaa keessa isaan galchuu ibsanii jiru. daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa odeeffannoo fi oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii. ይህ ኃይል እስካልተነቀለ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝ። ኣብ ትግራይ ኩናት ነትርፈሉ ዕድል ዓብይ እዩ እና ቀረበ ድማ ይኸይድ ኣሎ። ዋና ዓላማና እዚ እዩ።